Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa gama raawwii hojii ji'a sadaasaa gaggeessuun hojii fuula duraa irratti kallattii kenne. Sagantaa gama raawwii hojii kanarratti qaamoleen hoggansaa fi hojjettoonni waajjiraa sadarkaan jiran qooda kan fudhatan yoo ta'u gabaasni raawwii hojii dhiyaachuun irratti mari'atameera. Saganticha irratti gabaasa hojii kan dhiyeessan abbaa adeemsa kutaa karooraa obbo Xaahirree ciminaa fi hanqina jiru bal'inaan kan kaasan yoo ta'u leenjiin dargaggootaa halkanii guyyaatti gaggeeffamuu fi hojiilee tokko irratti kan karoorfatameen ol hojjetamu ciminaan kaasaniiru. Akka walii galaatti karoorri kenna ji'a sadaasaa enterpiraayizii 267 raawwiin kenna enterpiraayizii 534 miseensonni yaadaa fi gaafii kaasuun deebiin itti kennameera. Gabaasni dhiyaate sirrii fi bifa ammaa deemaa jirru kan nutti agarsiisedha. Ciminaa fi hanqina jiru ifatti kan kaa'ee fi kan nu ibsudha jedhan. Jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu keessatti hojiin gaariin jiraachuu agarra kan jedhan hirmaattonni waltajjii hojii keenya qabatamaa gochuu keessatti akkaataa caalmaatti bu'a qabeessa gochuu dandeenyu irratti seektarootaa fi kutaalee bu'a qabeessa ta'an irraa barachuu kalaqatti cimuu fi hojii fooyyee qabuuf mana maree maaxaanaalee irratti cimsuu fi kan biroo kaasuun bal'inaan irratti mari'atameera. Sirna gabaasaa hidhee achirraa ka'eera. Sirna gabaasaa keessatti hanqina qabaa garuu gaariidha jedhee mana keessaa ka'e gaariidha waliin nu galcha. Akkamitti taata karoorri ji'a tokko keessatti torbeedhaan gabaafamaa dhufeet dhumarratti yoo gowwamootu baak ta'ee gabbu'ee gabaasa sobaa isa jedhaa ture waan nu galaa ta'uuf innillee fooyya'uu qabaa jedhaan gara fuulduraatti. Hojiin hojjenne hojii lakkoofsaan laalluu qofa osoo hin taane gara bu'aatti laakkamuuf kan deemaa jiru kan qabataman argaa jiru abdii guddaa korate carraa hojii kan uume keessattuu bara baranaa adoleessarraa kaaree hojii qabataman itti seenuu kennan hojii amma jennu kana akka bu'aa argannu taasisee jira waan ta'eef waan gaariidha jedheetiin fudhadha. Yaadaa fi gaafilee hirmaattota biraa kaaniif yaadaaf ibsa kan kennan itti aanaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaamaa waajjirri carraa hojii uumuu hojii hojjetaa turetti kan gammadan ta'uu kaasuun magaalli Adaamaa magaalota biroo waliin bakka dorgommii keessa jirtutti garuu kan hojjannee fi nu hafee wal bira qabne yoo ilaallu dargaggoota haala barbaadameen hojiitti galchuu dhabuu dhaabbii fi yeroon carraa hojii dhabdootaa uumuu keessatti kufneerra jedhan. Kana keessaa ba'uu qabna kan jedhan obbo Fufaan ji'a nu hafeetti halkanii guyyaa hojjannee hojii mataa ol nama qabachiisu hojjechuu danda'uu qabna. Dhimma industirii godoo qusannoo fi liqii deebisiisuu irratti caalmaatti hojjechuu qabna jedhan. Karoora keenya laaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Eessattan kufe maalirrattan kufe maalirrattan hojjechuu qabaa jennee laaluun baay'ee kutaa magaalaa hundatti wiirtuuwwan hundatti laaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessattuu hojiitti galchuu wajjin hojii dhaabbiitti hojiitti galchuu wajjin parsentii 32 irra jira dhaabbiidhaan jechuudha. Akka walii galaatti parsentii 47 irra jira kan yerootti dabalee 58 irra jira. Garuu kan guddachuu qabu hojii dhaabbiidhaan hojiitti galchuudha jechuudha. Saganticha irratti argamuun kallattii hojii kan kennan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu hojii ji'a darbee yoo ilaallu hojiin hojjetamee gaarii ta'us wantoonni hojjetamuu qaban ni jiru jedhan. Carraa hojii dhaabbii uumuu irratti cimuu qacarrii wal qabatee hojii jiru hordofanii gabaasuu hojii liqii kennuu fi deebisiisuu irratti xiyyeeffannoo kennuu qabdu jedhan. Walumaa gala ilaal more or less fooyyadhaa karaa jedhuun kan madaalle fooyyadhaa karaa jedhuun kan madaalle wanni lafarratti jirus isuma agarsiisa. Kana yoo jennu wanti sadarkaadhaan itti gaafatamummaa keenya bahuun dura jiraatu immoo jira. Dhimmoota waraqaa eenyummaatiin wal qabatee magaalli dhimmi waraqaa eenyummaa carraa hojii keessatti ajandaa ta'ee jira jedhee yaadu. Ganda baadiyyaatiifis kallattiin kaa'amee jira. Gandoota yuunivarsiitii keessa jiraniif kallattiin kaa'amee jira. Kallattii sana hojii irra oolchuudha. Humni as jiru kan sadarkaa aanaas miseensa kaabineetii kan sadarkaa kutaa magaalaas miseensa kaabineetii rakkoo achitti jiru mari'attanii achitti kudhaa humna ol ta'uu jiraatu immoo mari'achaa deemudha. Inisheetiivota magaalaan qabatte hundatti xiyyeeffannoo kennuu namoota qacarrii argatan gabaasuu fi dargaggoota irratti cimuu qabduun kallattii hojii kennaniiru. Inisheetiivota lukkuu irratti furdisa irratti vermikompoostii irratti booyyee irratti abukaadoo irratti kanniisa irratti industirii godhuu irratti wanti calqabame quubsa miti. Kutaan magaalaa hundi
waan akkasii sanitti xiyyeeffannaa addaa kennu. Kan biraa waldaalee nyaata lukkuu xumurtanii jirtu waldaa jaha. Inni sun qusannaa qalqabuu isaa adda baastanii dokumentii isaa nu ergitanii hojiitti galuu qabu jechuudha.